Damara miidiyaa fi kominikeeshiniin dhimma yeroo irratti ogeessota archii waliin marii gaggeesseera. Marii kana irratti argamuun haasaa kan taasisan deetaa ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Reedwaan Huseen yeroo ammaa dhiibbaa dippiloomaasii Itoophiyaa irra gahaa jiru shiraa fi ergama dhokataa dhaabbileen deeggarsaa tokko tokko raawwachaa jiranis hirmaattotaaf ibsaniiru. Sadarkaa dippiloomaasii addunyaatti dhugaa waan qabnuuf qofaa hin injifannu kan jiran Ambaasaadar Reedwaan Huseen yeroo ammaas dhiibbaawwan dippiloomaasii Itoophiyaa irra gahaa jirus kaasuun fudhatamummaan kan argamu yeroo injifachuu fi adeemsa kennanii fudhachuu kan hojiirra oolchinu yoo ta'e qofaadhas jedhan. ጉዳዩ እውነት አይደለም። እውነት መያዝና አለመያዝ ሳይሆን ጉዳዩ የእውነት መታወቅና አለመታወቅ ሳይሆን dhimmichi dhugaa qabaachuu fi qabaachuu dhabuu miti. Dhimmi kun dhugaan kee beekamuu fi beekamuu dhabuus miti. Dhimmichi waan laannuu fi waan dhorkinu gidduutti dhimma argamudha. Addunyaan waltajjii dhugaan itti mul'atu osoo hin taane dirree warra injifatanii fi kan warreen kennanii fudhataniiti. Waan laannu yoo qabaanne waan laannu kana ammoo eenyuuf kennuu akka dandeenyu adda kan baafannu yoo ta'e har'allee yoo laachuu dadhabne bor akka laannuuf kan baramu yoo ta'e michuu nuuf falmu hedduu baafanna jechuudha. Har'a waan laannu kan of harkaa hin qabne yoo ta'e boris laachuu kan hin dandeenye kan fakkaatu yoo ta'e fi abdii kan nurraa dhaban yoo ta'e kan cina keenya dhaabbatu tokkollee ni dhabna. Kaayyoon dhaabbilee deeggarsaa warreen dhihaa irraa dhufan hedduun isaanii qaama miidhame deeggaruu fi tumsuu dhiisanii faayidaa biyya isaanii qofaa eegsisuudhaan dhaabbileen miti mootummaa fi ergamni dhaabbilee sabquunnamtii warreen dhihaa duubas ajandaalee hedduu of duubaa qabatanii kan socho'an ta'us Ambaasaadar Reedwaan Huseen kaasanii እርዳታ እንዲሞት አይፈለግም። ምክንያቱም እርዳታ የሚመጣበት ሀገር በሰብሲዲ የሚመረት ምርት አለ። deeggarsi bakka akkanaatti hin barbaadamu. Sababni isaas oomisha biyya keessaan bakka buusuuf ni hojjetama waan ta'eef biyya guddatan keessatti qonni isaanii akka hin kufneef yoo yaadame bakka itti gurguratan argachuun dirqama. Kana yoo dhaban jalaanii rakasaa kan rakasu yoo ta'e ammoo faayidaan isaa gadi bu'aa ta'a. Kanaaf ammoo bakka itti geeffamu uumamuu qaba jechuudha. Biyyootni jabaatanii dhaabbatan ni jiru. Fakkeenyaaf dhaabbilee deeggarsaa tokko tokko biyya keenyatti waggoota 50 oliif bakka isaan tasumaa hanga ammaa hin geenye hedduutu jira. Dhaabbileen sabquunnamtii dhihaas ergama kana qabataniiti kan raawwachiisan. CNN ergama mataasaa qaba. Abbummaadhaan kan isa bulchuus qaba. BBC'n akkasuma. Aljeziiraanis ergama mataasaa qaba. Qabiyyee qophii yookaan sagantaa isaatiin maqaa balleessuu kan barbaade ni balleessa. Kan ol qabuun barbaadamis ol qabama jechuudha. Miidiyaaleen kunniin seexana ergamaa rabbii taasisuu ni danda'u. Ergamaa waaqaa ammoo seexana jechuu ni danda'u. Hunduu kan hojjetu bakka madda galii isaa fi ergama isaa irratti xiyyeeffateeti. Kanaaf dhimmootii kamiyyuu gaarummaaf nuuf hin dhiisanii daldala waan ta'eef. Waraanni akka dhaabbatuuf hojjechuu caala akka babal'atuuf dhamuun biyyooti addunyaa keenyaa gurguddoon meeshaalee waraanaa oomishaniif gabaa daldalaa waan ta'eef waraana akka galiitti itti dhimma ba'us jedhan Ambaasaadar Reedwaan. እኛ ካልተዋጋን ካልተጫረስን የሚመረተው ጦር ይሸጥ Nuti walii keenya wal waraanuu yoo dhaamne meeshaaleen waraanaa warreen lixaa bakka itti gurguramu dhaba. Bakka ta'etti lolli uumamuu qaba jechuudha. Daangaa biyyaa fi biyyaa gidduutti yookaan ammoo biyya keessatti al takka biyyoota lama gidduutti lolli yoo uumame biyyoota lamaaniif meeshaalee kan gurguran warreen lixaati. Biyyumti meeshaalee waraanaa kana daldaltu ammoo araarsuudhaaf jaarsummaaf dhufti jechuudha. Araarsuunis daldala. Meeshaalee waraanaa gurgurachuunis akkasuma. Waa'ee waraana uumamee gabaasuunis daldala jechuudha. Kana qofaas miti. Deeggarsa namummaa dhiyeessuunis gabaa daldalaa kan biraati. Yeroo ammaa waltajjii idil addunyaa garaagaraa irratti dhaabbileen deeggarsaa biyya keenya ilaalchee komachuu malee yaada deeggarsaa nu hin qabanii jechuun kan kaasan Ambaasaadar Reedwaan dhaabbileen sabquunnamtii fi deeggarsaa warreen dhiyaas ergama mataa isaanii raawwachiisuuf qofaa kan socho'an ta'uu waltajjii maree kanaa irratti ibsaniiru.